Bismillah hundi keessanuu baga jarbultii Ramadaanaatiin ittiin isin gahee walumaa baga ittiin nu gahe isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ramadaanni kun kan jaalalaa, kan milkii, kan dhiifamaa, kan jijjiiramaa nuuf haa ta'u hunda kennaafuu jechuudha. Egaa meeshaa kana meeshaan Ramadaanaa baay'ee takka kan nama hedduutu na bira jira. Viidiyoo hojjetuun xiqqoo biizii na godhe wallaahi. Akkuma argitan kun kan manatti ol gurgurame kun hundi meeshaa namaati. Saalonii jechuudha kanatti guutee jira. Amma kan amma tokko isinitti agarsiisa meeshaan kun gara hasaasaa akka deemu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtan jiraatanii warroonni daawwattan akkam jirtan fayyaa keessanii dalagaa fi akkam isiniin jedha na bira bareeda alhamdulillah. Itti aansuun kun meeshaa obboleettii tiyyaa teemira sukkaara teemirri orijinaalli abbaa saddeeti isa kana namoonni bitachuu barbaadan jechuudha hordoftoota kiyya. Ifama hordoftoota kiyya sagalee irraa bahetti deebi'ee egaa sukkaara isinitti agarsiisa teemira shiitii minxaafii guddaa qabdi feermuuzii abbaa leetira lamaa kanallee mana keessatti fayyadamuuf as biratti dura egaa diqqoo bizii ta'ee jennaan jechuudha. Dura wanti naqee ture akkanatti rattabuuf yookaan immoo kaartoonii keessatti garuu viidiyoo godhuun dirqama waan ta'eef nama qirnama jedha jechuudha. Abbaan meeshaa wallaallatiin meeshaan isii baay'ee miti kuwwani meeshaa ramadaanaatiif qabdi malee kunoo as keessa feermuuzii warqaamaan jira. Akkuma argaa jirtan kana feermuuzii kan hundi keessan ni beektanii akka inni olii gadi hin jennee fidhe jechuudha. Onniidhaan kaartoonii malee ta'u dhiifama asitti mangorqoraa leetira 3 jirti mangorqoraa orijinaali jechuudha. Mangorqoraa sadarkaa akka qabu ni beektanii inni kun baay'ee takka bareeda leetira 2 takkaatti argamu malee jechuudha. Saaniin giloobaalii jira jookiin as biratti jookiin kubbaayyaa 4 qabu jira akkuma argaa jirtan kana jookiin kun diqqoo fakkeenyaaf baadiyyaaf fa'aa bareedaadha jechuudha. Akka isin jala hordoftoota kiyyaa kunoo kubbaayyaa 4 fi jookii haala kanaan meeshaan xiqqoo waan ta'eef kaartoonii keessa bakka tokkotti raraa fi saniin booda meeshaa ramadaana qabdi minxaafii qabdi. Egaa xiqqoo takka biizii ta'utti jira namoonni ramadaanaa fi keessan dubbistanii isinirraa ordarii fudhatanii inshaallah isinirraa fudhadha. Xiqqoo waan biizii ta'eef isin jala jal'ise namoonni sagalee isiniin deebisiin dhiifama guddaan irraa ta'a isin jala hordoftoota kiyyaa. Egaa kunoo saaniin giloobaalii halluu keellootti bitee fi halluu keellootti jira. Saaniin kun dabalee jira jechuudha amma. Namoonni meeshaa jalqaba bitattan maashaallah jala baatanii meeshaan baay'ee takka akka duriitii miti daddabalee waa hedduu irratti gatiin daddabaleera jechuudha. Hordoftoota kiyya isaanii giloobaalii kana amma qarshii 400 akkas dabaltii qaba akka duraan bitaa jirurraa jechuudha. Egaa akkuma tan abdiin qaba itti aansee immoo bidirimsii qabdi. Bidirimsii gizee bitattan bidirimsiin wanni isa kiiloo isaati irratti hundaa'a. Kanaafuu gizee bitattan kiiloo 9tu jira kiiloo 6 jira kiiloo 12tu jira. Isaan kun hundi isaatu leeyonni isaa garagara maallaqni isaa garagara jechuudha. Feermuuziin tun immoo leetira 2 isa guddoodha. Halluun isaallee akkanuma jira akkuma sirraa kana qaba halluu biraan qabu maashaallah baay'ee akka namatti tola jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhiifama qofaan qabeera dhiifama guddaa. Egas booda immoo maal isinitti agarsiisu edaa as biratti shiitii kana namni baay'een jaalatanii obboleeyyan keessanii haadha keessanii wallahi sarpiraayiz godhaa jirtanii hedduu akka na gammachiistan waan bareedaa tokko bakka namaaf gootan akkuma ani waan bareedaa isinitti agarsiisu isinillee kabajaan isinitti tolee namni baay'een immoo maal akka naan jedhe beektani wallahi laazim baay'ee takka na gammachiisa yaanni keessanii namoonni keessaan dhuftanii meeshaalee bitanne waa hunda bitanne garuu viidiyoo kee yoo laallu meeshaan itti hojjettu hunduu nu hawwataa. Meeshaa tanaan dura bitee jira garuu simarraa bitachuu barbaada nama jedhee narraa waan xiqqoo xalabatee jira jechuudha. Wallahi hedduu takka naaf galatooma ulfaadhaa kabaja keessaniif jaalala keessaniif isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana galgala raawwutti ture manuma keessatti jechuudha. Dura raawwuu heddu yoo itti yaadu immoo qira kan jenne jedheetu muraabe kun meeshaa buleetii kana fakkaata. Zayitii sukkaara kiiloo 25 teemira kaartoonii tokko zayitii 2 akka itti mul'atu abdiin qaba. As biratti immoo buna kiiloo 6 kiiloo 3 garagara bitee fi miizanni bakka takkatti biturra ka jedhu kiiloo 3 itti biteef jechuudha. Kun hordoftoota kiyyaa buna gizee jedhu bunni aga qarshii 300 jira jedhee tanaan dura isin hubachiisee jira. Kun bunni garaagarummaa qaba kun waa takka keessaan fuutan jechuudha. Maashaallah hedduu takka qulqulluudha garuu aga qarshii 300 illee jira wanni isin beekuu qabdanii. Namni baay'een waan 500 gadi hin jirretti fakkaata malee 300 illee 350 illee jira jechuudha bunni. Itti aansee bidirimsii kana kaleessa illee viidiyoo gadi isiniisee viidiyoo san immoo ilaalle namni baay'ee bira hin geenne hidhee biraa rafee dadhabee jechuudha. Saniin booda sa'aatii badaa gabbuu sa'aatii namni rafetti ilaallamne viidiyoon dura
kunoo kiiloo 12 jechuudha. Kuni kiiloo 12, kiiloo 9, kiiloo 6tu jira. Kanneen baay'inaan namni kiiloo 9, kiiloo 6 bita, garuu gatiin isaa walitti hin dhufu jechuudha. Eessaa keessa walitti hin dhufu. Kuni irraa guddaadha. Kanaafuu gizee bitattan mirtii Kooriyaati. Gizee bitattan kiiloo isaa ilaalaa isiniin jedha. Biddimsiiwwan kanneen biddimsii lamatti qabdi. Lamaan isaatu kiiloo 12 biteef jechuudha. Maaliif maallaqa isiitiin biteef waan ta'eef maaliif kiiloo 6 kiiloo 9 biturra kiiloo 12 biteef garuu akkana kaanii jedhan yoonni keessa laastikii keessa hundi waluma fakkaata malee wanni isaa garagara jechuudha. Hiiqoomni isaa garagara. Akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoo kana immoo laayikii gochuu hin dagatina. Sammuna kana ilaalutti turtanii amma immoo viidiyoon edda gabbu'ee tokko sa'aatii malee gabbu'ee homtuu ilaalle namni viidiyoo kana ilaaltan jala seenaatiin viidiyoo kaleessa sanillee ilaalaa meeshaa baay'ee achi keessa gadhiisee ture. Namoonni waan garagaraa na gaafattan jechuudha. Achi keessa waa baay'ee isin ibsee ture waa'ee teemirarraa. Teemirri foorjidii fi orjinaala qabaa. Teemira gizee bitattan ka arabiin irra barraa'e kana bitadhaa jedhee isiniif ibsee jira. Taansee shaalii kana shaaliilee abbaa kiyyaaf jettee jirti. Halluu bunni hin jira, irsaas kalariin jira, kunoo adiin kun jira, shiroo malkillee hin jira. Yoo barbaadan abbaa keessaniif sarpiraayizii godhuu dandeettan jechuudha. Itti aansee shiita kanallee gizee takkatti shaarbiif shiita jechuudha. Inni biraan mootu minxaafii guddaa maashaallah halluu isaa hedduu jaaladhe. Minxaafii kana halluu diimaa tinii dhabee halluu kanattiyyuu kastamara biraa fudhadhe jechuudha. Dhabamee jira. Minxaafiin kun isa guddaadha. Kan meetira 5 jechuudha. Akka tanaan dura viidiyoo irratti isinitti himesanii namoonni barbaadan keessaan na dubbisaa. Shiita kanneen illee osoo isin jalaan dhumatiin heeloo jedhaatiniin maatii keessan obboleeyyan teessan sarpiraayizii gochuu hin dagatina. Waan babbareedatu jira. Namni mootuu ramadaanaaf booda gadi inni dabala waan ta'eef waan akka uffataa, waan akka minxaafii, waan akka firaashii namoonni na gaafattan ammoo bitattanii kaa'atuu dandeettan jechuudha. Ji'a takkaafsinii kaa'a. Kanaafuu booda namoonni jettanii isin jala waddaduu malaa ta'anii hin beeku. Minxaafiin kun maashaallah kana fakkaata. Minxaafiin kunis laal akkanatti dirri isaa laafuu fi goggoguu wayiitu jira. Kuni bareedaa fi tokkoffaa wanni isallee guddaadha. Meetirri isallee guddaadha. Hordoftoota kiyyaa akka isinitti tolu abdiin qabaa. Yaada keessan qeeqa keessan walumaa galatti bakka saanduqa koomentiitti barreessuu hin dagatina. Sagalee suuta irratti hidhaa jira. Namatu jira jechuudha. Kanaafuu suuta jedhee irratti dhaaraa isinitti dhagahama jedhee yaada isinitti dhagahamin illee dhiifama guddaa isiniin jecha. Egaa viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif hundi keessanuu sheer godhaa. Namoonni lakkoofsa na gaafattan duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heeloo jedhaa. Namoonni qophii taatanii xumurtan jechuudha. Qophooftanii hadha maallaqa yoo erguu dandeettan hadha boru yoo erguu dandeettan qofa heeloo jedhaa. Yommuu markarraan qabaatiin gizee markarra isin geette na dubbisa. Isin jala hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa kanarraa kana fakkaata ture. Akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Kanaaf hundi keessanuu bakkuma jirtanitti haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fayyaa naa turaa. Isin jaaladha, isin kabajaa. Warroonni na hordoftan, warroonni yaada naa barreessitan, chaanala kiyya sheer godhaa jirtan, laayik godhaa jirtan, walumaa galatti warroonni na jajjabeessitan ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanuu naaf jiraadha isiniin jedha. Warra biyya alaa teessanii kunoo akka namaatii keessan sarpiraayizii gootanillee rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutuu. Rabbi nagaan biyya keessanitti isin haa deebisuu. Ka hojjettan keessa barakaa isinii haa kaa'u jecha. Kun meeshaa isii akkana bakka takkatti raree jira. Kunoo ka kaartooniin naqamullee kaartoonitti gubbaa kana ka jiru mootu shiitii fi buna. Shiitii buna feestaala keessa kaa'ee fi jira. Asitti biddimsii fi minxaafii biddimsiin akka walirraa looleef jecha minxaafii jidduun kaa'ee hidhaa'uu fiduu fi kun immoo sukkaaraaf teemira bakka takkatti hidhaa fi zeetii harkatti qabatamaa. Maaliif zeetiin harkatti waan qabatin jiguu malaka ta'e jedhu irraayi. Egaa hordoftoota kiyyaa guyyaa gaarii keessa naa oolaa. Baay'ee laayik gochuun dagatina. Isin jaaladha baay'ee.